Ilhaan Umarii fi Donald Trump arraa fuula walitti dhufanii wal arrabsan. Donald Trump irra deebinii uummata Soomalii mala maltummaa fi seer dhabdummaan himata. Soomaliin Ameerikaa jiraatan kafal gibira Ameerikaa irraa doolaa biliyoon 19 hatanii jedhe Donald Trump. Lakkoofsa kana eessaa argatee ifaa miti. Namoota dhibbaa kan himataman keessaa harki caaluu Soomalii. Trumpii haasaa Koongireesii keessatti taasisanii irra deebi'ee Soomalii waliin dha'uunii himati. Haa ta'u malee namoonni garii hannaa hawaasa Ameerikaa doolaa miliyoon 200 ol baasiseen himatamanii jiru. Abbootiin alangaa maallaqi kuniin doolaa biliyoon 9 ta'uu danda'a jedhu. Garuu qondaaltonni mootummaa lakkoofsi kuniin garmalee guddaa dhuga ta'uu dhiisuu malaa jedhu. Jechi isaa kuniin Ilhaan Omar guddoo aarse. Atiin sobduu lammiilee Ameerikaa ijjeessaa jirti jechuun Tirampii iyyiti. But when it comes to the corruption that is plundering America. Dhimma malaammaltummaa yoo kaasne saamichatu raawwatame dhugaadha Ameerikaan ni saamamte. Kanaaf ammoo taatee Minisootaatti mudate caalaa fakkeenyi hin jiru. Bulchiinsa kanatti hawaasi Somaalee doolaara biliyoona 19tti tilmaamamu kaffaltoota gibiraa saaman. Odeeffannoo hunda qabna. Inumaa kan saamame kana caaluu danda'a. Kaalifoorniyaa, Massachusetts, Maine fi bulchiinsota kaan keessatti ammoo baay'ee hammaata. Malaammaltummaa akkanaatu uummata keenya baay'ee miidhe. Kanarratti hojii isin amanuu hin dandeenye hojjetaa jirra. Kanaaf ammoo galgala kana saamichaa fi gocha waliin dhahuu irratti duula labsuufan jira. Duula kana pirezidaantii itti aanaa J.D. Vaansitu dursa. Saamtonni galaanarraa Sumaalee Minisootaa saaman addunyaa irratti iddoowwan hanni saamichi malaammaltummaa fi seera dhabdummaan hojii sirrii keessatti ta'e jiraachuun yaadachiisan. Godaantota seeraan alaa ittisuu dhabuu fi daangaa banaa gochuun rakkoo akkanaaf Ameerikaatti fide. Qaanii miti ol kaatee dhaabbachuu dhabuu keef itti qaana'uu qabda. Mee ofitti qaana'i. Bulchiinsota godaantota seeraan alaaf da'oo ta'an kan dhorkinuuf kanaafi. Kanaaf bulchiinsota yakkamtootaaf dhaabbatan dura dhaabbanna. Ambi biyya biraatii dhufan akka biyya keenya keessaa hin baane qondaalota hojjetan irratti adabbii cimaa kan dabarsinuuf kanaafi. Daldaltoonni fi hooggantoonni qoricha sammuu namaa adoochanii kanneen lubbuu namaa balleessan hedduun biyya keenya guutaniiru. Isaan kunneentu akka yakkamtoonni biyya keenyaa hin baane godhu. Kanaaf ofitti qaana'uu qabda. Trump Ilhaan Omar qeequu ka jalqabee ammaa miti. Yeroo jalqabaa man maree Minisootaaf filatamte. Bara 2016 keessa Ilhaan Omar eegii bara 2019 as miseensa Koongireesii Ameerikaa ta'uun tajaajilaa jirti. Paatii Demookiraatota irraa kataate Ilhaan Omar Trump qeequun beekamti. Qeeqii Ilhaan Omar irraa ka'aa ture biraan ammoo jibbaa war semeetikii qabdii kan jedhu. Siyaasa Ameerikaa keessatti Musliimonni bakka hedduu qabatanii hin beekan. Ilhaanis dubartii Musliimaa jalqaba Koongireesitti filatamti. Donald Trump Ilhaan Omarii fi hawaasa Soomaalii Ameerikaa jiraatanii fi akkasumas Soomaaliyaa akka biyyaatti arrabsan. Asiin dura hawaasni Soomaalii Minisoota jiraatan kosii jechuu yaame. Trump haasaa kanaanii hin dhaamne. Iyyata baqatummaa yookiin immigireeshinii Soomaaliyaa dabalatee biyyoota 19 irraa US galuuf dhiyaatu kamuu akka hin fudhanne murteessan. Uummanni Soomalii gara 100,000 dhiyaatan Minisoota jiraatan tarkaanfii Trumpiin akka fudhataniif ajajanii fi saaxilamaa jiraachuu himame. Ilhaan Omaris CBS irratti dhiyaachuun hawaasa Minisootaa fi falmaa turte. Trump arrabsoo qofaatti hin dhaamne. Soomaloonni Ameerikaa keessa jiraatan garbii isaaniitti ergamuu qabanii jedha. Ilhaan Omar yeroo marsa jalqabaa Trump kan gorra kaafamuu fi himatamaa ture warra adda-durummaanii isirraat ka'anii fi is mormaa turan keessaa tokko. Haasaa Koongireesii keessatti taasisanii Trump ammallee irdeebi'ee hawaasa Soomalii Minisoota jiraatan waliin dha'uun himate. Yeroo pireezidentichi kan dubbatanii bakka buutuun Demookiraatota uummata Minisootaa fi dhalatu Soomalii Ilhaan Omar Koongireesii keessa baatee mormii qabduu argisiifte. Adoon baay'een dura Tiraampiin ati sobduu lammiilee Ameerikaa ijjeessaa jirti jechuun itti iyyiti. Dubartii jalqabaa hijaaba uffachuun Minisoota bakka buutu jedhamuunis hordoftoota amantaa Islaamaa biraatti faarfamaa turte. Pireezidant Donald Trump fi Ilhaan Omar yeroo garagaraatti wayita wal arrabsanii fi wal qeeqan dhaga'amu. Kanaan dura Trump Ilhaan dubartii obboleessuu fi heerumtee jechuun arrabsuun isaa in yaadatama.